Nagaa waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin kan biyyoota 15 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Awustiraaliyaa doolaara, Chaayinaa, Heewaan Kaanaadaa doolaara, Indiyaa ruupii, Yuuroo Ameerikaa doolaara, Paawundi Istaarlii, Kuweet diinaar, Dubaay diraam, Saawudii riyaal, Joordaan diinaar, Oman riyaal, Bahareen diinaar, Israa'el shekel, Kaatar riyaal kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Guyyaan har'aa Maarchii 7 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa kaleessaa gadi bu'ee kan ture guyyaa har'aa dabalee jira. Meeqa dabale biyyoota kamtu dabale kan jedhu waliin ilaalla. Gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 132 tuqaa saantiba 21 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiba 14 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 106 tuqaa saantiba 37 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Heewaan tokko 27 tuqaa saantiba 25 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Chaayinaa Heewaan tokko 23 tuqaa saantiba 39 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa Heewaan tokko 21 tuqaa saantiba 73 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 138 tuqaa saantiba 52 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 38 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiba 10 sharafaa oolee jira. Naannoo Indihaadha. Indihaa ruupiin tokko 2 tuqaa saantiba 04 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Indihaa ruupii tokko 2 tuqaa saantiba 01 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indihaa ruupii tokko tuqaa saantiba 68 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko 217 tuqaa saantiba 32 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 56 sharafaa oolee jira. Awaash baankii Yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 47 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 28 sharafaa oolee jira. Itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 187 tuqaa saantiba 96 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 156 tuqaa saantiba 27 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 23 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 99 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Istaarliidha. Paawundi Istaarliin tokko 252 tuqaa saantiba 00 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Paawundi Istaarlii tokko 208 tuqaa saantiba 85 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Paawundi Istaarlii tokko 207 tuqaa saantiba 49 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Paawundi Istaarlii tokko 203 tuqaa saantiba 56 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet
Kuweet diinaarri tokko 619 tuqaa saantiba 20 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 492 tuqaa saantiba 15 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayiidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 16 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 44 tuqaa saantiba 02 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 75 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 65 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 87 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 08 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saawudii riyaala tokko 41 tuqaa saantiba 84 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 79 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 265 tuqaa saantiba 22 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 488 tuqaa saantiba 96 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 497 tuqaa saantiba 35 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheeqel tokko 60 tuqaa saantiba 77 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 76 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessa. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godha. Hiriyoottan keessan firoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.